kiyya urgoodha. Urgoo hajinaan ja'anii haadha piraaktisii kubbaa miilaa dubartiitii fi shakalaa jirra. Gareen keenya Siinqee fi Abdii Boruudha. Waliin piraaktisii godhaa jirra. Kuma lamaa fi kudha afuritti ani garee Siinqeetti taphadhe geema arganneerra. Aadaa keenya keessatti dubartiin gama ispoortii kanatti hirmaattu hedduun hin jiru. Kama jirani kama fiigan faarsanii malee kaawwan ka jajjabeessan hedduun hin jirani. So kanaaf jecha maatiin illee hagas mara jara faana ijoollee faana dhaabbatee ka push godhuun hin jiru. Kaawwan ka taphachuu fedhan illee maatiin bira dhaabbataa yookaan amantiin bira rakkoon hedduu jira maaliifi kun waan baratame miti. Garuu waan barbaachisaadha. So haga dandeenyetti ijoollee walitti qabaa jirra. Garuu lakkoofsaan inuma jiranii nu waliin dhufuuf tattaaffii ka godhan hedduu miti. Barbaadaa jirra ammallee waldaa kubbaa dubartoota jennee feesbuukii qabna achi gubbaatti baay'ee isteeta biraarraa ijoollee qunnamaa jirra. Nama taphatu barbaadu imeelii keenyatti itti kenninee jirra. Ifa goonee jirra waan jiru kottaan wajjin taphadhaa jenneerra. Warra dhiiraallee garee dhiiraa gara jaha wal qunnamnee turre imeelitti barreessinee adaraa yoo dhuftani dubartii lamaallee yoo taate yoo fiddanii sanneen walitti qabamtee tiimii tokko haa taatu jennee itti iyyannee turre hagama uumaan argine gaa uummanni baay'ee isinirraa eegna. Hawaasarraa tokko akka nama ispoortii kana irratti tattaafataa jirrutti nu kabaja jechuuni. Nama dhiiraa yeroo taphatu kabajaniituma tapha isaanii akka jajjabeessanitti nullee akkasitti nu laaluu qabdanii maaliifi tapha biraatti ka taphataa jirru kubbaa miillaati. Kan biraa immoo ijoollee jajjabeessa ijoollee nu faana akka dhuftuu fi baay'ee isinirraa eegna maaliifi nu akkuma dandeettii keenyaatti akkuma qabeenya keenyatti gaasa keenya bitannee ijoollee raayidii asii achi kennee as fidaa jirra. So isinillee haga dandeessanitti nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Amma fundraising illee godhaa jirra. Jarsii keenya bitachuu fi ufuma tattaafannee waa godhaa jirra. Dhaabbanni takka nu bira dhaabbataa jiranii garuu uummanillee baay'ee barbaachisaadha. Isin malee eenyuun qabna nu bira yoo dhaabbattanii malee dinagdeedhaanii mooraaliidhaanii achiin immoo ijoolleedhuma keessanii deemaa taphadhaa jechuun gargaarsa guddaa tokko nuuf jechuudha. So adaraa nuuf jajjabeessaniin jedha. Ni jabaan garee keenya keessatti agarsa bara darbeellee namni baay'ee katti gammade Leensaa Salamoon kan jedhamtu jirti. Isheen tiima professionaalee keessatti illee taphatti kolleejjiidhaa fi she's a captain in her team. So cimaan number one jennee ka isinitti present goonu Leensaa Salamooni. Ganaafi bonnisi nama gammachiisa hayyo Oromiyaan hoggayyuu ameessa.